Taphattoota kubbaa miilaa har'as taphachaa jiraniif beeknu keessaati gatii qaaliitiin dhiyeenya kan gurguramee fi maallaqa guddaadha kan jedhame kan Kiristaanoo Roonaaldoo ture. Paawundi miiliyoona 80 Maanchister Yuunaayitid irraa gara Riyaal Maadrid yeroo adeeme jechuudha. Ergasii garuu gatiin kun hedduu jijjiiramee jira. Amma Roonaaldoon namoota tokko haga 5 keessa iyyuu hin jiru jechuudha gatiin ittiin gurguramee jiru. Har'a tokko haga 5tti gatii qaaliidhaan taphattoota jijjiiramanan isinitti hima. Tokkoffaarratti kan argamu Neeymaridha. Dhalataa Biraazil. Barcelona fi PSG keessatti kan beeknu jechuudha. Inumaayyuu badhaasa Baaloon d'Orii tokkoyyuu hin injifatiin malee taphataa akkaan qaalii jedhamee yerootti faarfamaa ture ni beekna. Neeymaar achi darbees gara Saawudii deemee hagasaa taphataa miindaa argate hin jiru jechuun ni danda'ama. Neeymaar bara 2017 ture Barcelona irraatii gara PSG yeroo gale paawundii miiliyoona 200 kan itti ba'e. Sadarkaa lammaffaa irratti immoo miiltoma Neeymaar ka ture Kylian Mbappé har'a Real Madrid keessa ka taphatu laalla. Baruma 2017 keessa ture PSG'n waancaa Champions League injifachuuf yeroo hojjetaa ture sana Mbappeedhaan Monaco irraatii paawundii miiliyoona 180 kan inni mallatteessise. Inumaayyuu dursee kaffaleeti waggaa tokko booda taphataa kana fudhate. Mbappeen sadarkaa lammaffaarra jiraa jechuudha. Yeroo wajjin taphataa turan illee hedduu wal morkataa turan walii singalan ture haga adda ba'anitti jechuudha. Sadarkaa sadaffaarratti kan argamu immoo Philippe Coutinhoodha. Innis dhalataa Biraazil akkuma Neeymaar jechuu kooti. Philippe Coutinhoon Liverpool keessatti ga'umsa guddaarra yeroo ga'e sana paawundii miiliyoona 142 ture Barcelonaan kan mallatteessise. Yeroo sana maallaqa kana kan argate Barcelonaan gurgurtaa Neeymaar irraa ture. Haa ta'u malee Coutinhoon osoo Barcelona keessatti sadarkaa guddaarra hin gahiin ga'umsaa gadi bu'uu isaarraati kan ka'e ergi isaanis gara Bayern Munich fi Aston Villa fa'aa deeme sana booda amma gara biyya isaa Biraazilitti deebi'ee jira. Gatiin inni har'a baasu tarii miiliyoona 5-10 isaa gadi ta'uu danda'a jechuudha. Kan itti aanu immoo Ousmane Dembeleedha. Ousmane Dembeleen immoo dhalataa Faransaay akkuma Kylian Mbappé jechuudha. Har'a kilaba Kylian Mbappeen dhiisee ba'e PSG'f taphachaa jira. Ousmane Dembelee German Borussia Dortmund keessa yeroo taphataa turedha. Barcelonaan akkuma Coutinhoodhaan mallatteessise baasii waliigalaa paawundii miiliyoona 130 kan gahuun waliigalaan jechuudha kan gara Barcelonaa deeme. Taphataan kun sadarkaa itti aanu qabatee jira jechuudha. Isaan booda gaa kaleessa foddaan jijjiirraa taphattootaa yeroo xumuramu riikardiin British kan galmaa'uu danda'e Premier League keessatti jechuudha. Innis riikardii kana kan cabse Liverpool hidda dhaloota Eritiriyaa kan qabu Alexander Isak lammummaa isaa Sweden kan ta'e Newcastle irraatii gara Liverpool yeroo adeeme Liverpool paawundii miiliyoona 125 hanga 130 akka ga'u baasii yookaan kaffaltii dabalataan jechuudha. Taphataa kanaaf kaffaluuf waliigalee mallatteessisee jira. Alexander Isak Premier League keessatti riikardii tokkoffaa haa qabatu malee akka addunyaatti riikardii tokkoffaa miti jechuudha. Riikardii kana kan cabse Liverpool Premier League keessatti taphataa gatii guddaadhaan gurguruudhaanis riikardii qabatee kan jiru Liverpool Coutinhoodhaan Barcelonaatti yeroo paawundii miiliyoona 142 gurguree jechuudha. Egaa jijjiiraan taphattootaa isaan gurguddoon kanneen fakkaatu.